I think it's just now is the time to be putting more money, more time, more effort into the documentation of human rights abuses. The European Parliamentary Resolution, the Senate resolution, whatever we can do in Canada together, I mean, that's all wouldn't have happened a year ago. The time is right to push for that because of all the attention that's on Oromia right now. And sort of the starting point for all that is credible documentation and information. When we go in initially to push for something like a resolution, the first thing they ask is what's happening, how do you know what's happening, what are your information sources, and that's something that the Human Rights League Horn of Africa can definitely be contributing to. I feel like I've talked enough. Maybe I'll leave it there and leave some time for questions. I really appreciate Mr. Felix for he really touched all corners of our problem back home, especially the situation in Oromia. So I think I don't need to revise it, but in any ways, what he underlined at the end of his speech is we have documented there are a lot of, this is what I just repeatedly told to the people. We have documents just reported by Amnesty International, by Human Rights Watch, that means especially from 2013 up to this time by Felix. There was a research results, and again we have got a lot of urgent actions in the press releases. We have to bring these documents together. At the same time, EU document, UN specialist document. So we have to bring them together and strengthen together, compile, and really go forward. We have to take another step. What kind of step we are going to talk about just later on. So in any way, I really very appreciated Mr. Felix that he made clear what is happening in the whole of Africa, not only Human Rights League or the whole of Africa. Human Rights Watch is very concerned, especially what is happening just now in Oromia. Thank you very much. So, Gafi yoo qabaattan, Gafi lamaan tokko fudhanneetu gara irbaataatti deemna, booda solitti deemna. Kanaaf namni Gafi qabu yoo jiraate Gafi lamaan tokko. Again, I just wanted to really say thank you for all the reports that you have done. Not just this report, but all the reports, the short reports, the Human Rights Watch, these parties and everything, and I think that's very, very important. And we've been using that to kind of raise awareness, general raising awareness. So I just wanted to say thank you so much. Not just that, from way back, I am here because of the kind of work you do, so I really appreciate that as well. My question is, whatever you presented now, can we find it in a report? Is there a report that is published from this? Because we do want to use it for, again, as I said, for consciousness raising. And we're just beginning to do the work that we have done nothing about for the last 25 years. It's the work left undone by us. So we're kind of taking that responsibility now, and it's never too late to mend, so we're trying to do that. And we do need this kind of reports very much, especially your interviews with the people on the ground. And, I think that's very important. Is there a report?
So there's There's a few things. There's a few little dispatches that we wrote that provide little bits of detail of the things that I said. But the biggest thing that we put out so far on the Oromo protests is a press release in February 18th, I think it was, which is on our which is on our website. It's about a 10-page press release. There's that. We're also hoping that we'll put out a full report on the protests, hopefully sometime in June. I've been doing a lot of writing lately, so that will encompass basically everything that I've said, plus a lot more. And once it's out, I'll certainly let Garoma know, and he can let everyone know. I mean, hopefully there'll be lots of media coverage that emanates from it. So that's kind of looks at all of the interviews from the time of the protests until about 2 weeks ago. Historically, I think for those that want to do advocacy or want to be pushing on the different abuses against Oromos, there's lots of documentation. You know, Garoma has documented a lot of it. I think the best two reports on it are Amnesty's report, 2014, Because I Am Oromo, which I'm sure everyone's familiar with, and the 2005 report that we did called Suppressing Dissent. And what I think is interesting about those two reports is they're so similar in terms of the type of abuses that are described against ethnic Oromos. You know, it hasn't changed over whatever that was, 9 years between those two. Good. Thank you, Felix. Really one of those who are consuming your works. I really appreciate that. My question for you is, I know famine is going on right now in Oromia, famine. There is always suspicion that the Ethiopian government is not fairly distributing whatever they are getting. So, given that Oromos now are protesting against what the government is doing, there is a reason to believe that they might use the food aid as a tool to suppress or to reward certain groups. That you try to observe or investigate that issue? It's really very important for us to understand. Yeah, it's a good question. I'm glad you asked it. It's so we also face massive restrictions. We can't easily go onto the ground and do investigations or interviews. It's very, very challenging. We have to be sort of very, strategic about how we get information. And there's certain types of issues that are very hard to research from distance. Where you really need to physically be present on the ground. And the misuse of the distribution of food aid is one of those issues. So it's very hard for us to say whether that's happening or not. I can say that I've talked to individuals who have recently left Oromia, or I've talked to some individuals on the phone who have expressed that exact concern. I have no idea how widespread it is. In 2010, we came out with a report called Development Without Freedom that looked at that sort of general trend, this idea that you don't get the benefits of development unless you're a member of the PRDF or OPDO in Oromia. So you don't get seeds, fertilizers, access to training opportunities, access to jobs, food aid. And then it was quite widespread. Since that time, I'm amazed at how often it comes up in interviews. All those categories, jobs, training, seeds, fertilizers, and also food aid in different parts of Ethiopia. In different parts of Ethiopia, food aid was definitely being used as a tool, I think, by local governments as much as anything. We didn't really see evidence the federal government was aware that this was happening, but certainly local governments were using that. You don't get food aid unless you're either officially a member of OPDO, if it was Oromia, or you're at least known not to be an opposition member or sympathetic to the opposition. So it's something that in the few meetings that we've had with some of the humanitarian agencies, that we have expressed that as a risk. It's not just about getting food into the hands of those who need it, but ensuring that you get it regardless of your political opinion. There's no discrimination on the basis of that, or ethnicity, or religion, or anything else. And it certainly doesn't. We've seen no evidence that the donors are really including that in their response to the drought. But it's the type of thing we'll probably understand it better 3-4 years from now, how much misuse of the distribution of food aid there was. It's difficult to say right now. I'm not sure if that answers the question. Yeah. Odeeffannoo baay'ee arganneerra. Odeeffannoowwan kana immoo baay'ee isaa qulqulleessinee qabna. Odeeffannoo kana garuu namoota dhimma Oromoo irratti quuqama qaban irraa dhaga'uunis gama tokkoon gaariidha.
maaliif isaanis hidhata isaanii qabu hidhata mataa isaanii qabu hidhata isaanii sanaan gahu waan ta'eef jedhan akkuma jedhanii jechuudhaan kanaaf isaanii nama sirra deebinee galateeffannaa. Thank you Mr. Felix for all thank you for all the informations. Thank you Human Rights Watch and Amnesty International also, and the Human Rights League of Horn of Africa to be the voice for the voiceless. As we all know, and like you all stated very well and clearly, people are not hearing what Oromo is, where Oromo is, and what cultures and what it looks like in Ethiopia. Rather, they might get all the information about Omo than Oromo. So you can imagine the difference and the similarities between Oromo and the Omo. So Oromo is the bigger, the larger, and the 40 million, and so on and so forth. But still we are not so publicized. And thank you for publicizing all the information regarding Oromo. And you also brought the assignments and all the homeworks we have to do, and the miles we have to go forward in bringing the Oromo information in public, so that all are well aware of about Oromo. So thank you very much, and thank you again. Galatoma agagartani hojiin keenya hojii baay'eedha. Kanaaf amma gaheen keenya moo maal ta'uu qaba waan jedhuuf yaada koo keessa waan jiru tokko isinii kaasuudhaaf hojii hojjechuu qabna. We have to be a solution from within. Ofii keenya keessa walii keenyaaf fala yookiin furmaata ta'uutu nurra jiraata jedheen yaada. Kanaaf immoo this public meeting and fundraising event is organized, and here is the stage for us to play our role. Gahee keenya bakki nuyi itti taphannu har'aa jechuudha. Bakki nuyi itti gahee keenya bahuu dandeenyu amma jechuudha. Kanaaf hundumti keenya iyyuu hojiiwwan odeeffannoo yookiin waa'ee saba keenyaa addunyaatti beeksisuu keessatti gahee taphatame keessatti gahee bahuudhaa fi hojii mataa keenya hojii manaa keenya hojjechuun nurra jiraata. Hojii manaa keenya immoo kan itti hojjennu summaa inni Horn of Human Rights League Horn of Africanii nuun bakka bu'ee dhimmoota mirga namaa uummata Oromoodhaa lafa inni itti dhaga'amuun irra jiraatu. Fakkeenyaaf kan akka UN'dha, kan akka EU'dha, akkuma kana immoo donating governments like EU countries, United States, Canada itself, and all other countries, Australia and all other countries, achitti oduu keenya akka dhaga'amuu fi waa'een keenya oduu ta'ee akka mul'atuu fi rakkoo ta'ee akka mul'atuuf hojii Horn of Africa Human Rights League Horn of Africa hojjetu tumsuutu nurra jiraata. Kanaaf har'as kan nuyi itti dhimma bahuu dandeenyu har'adha jechuudha. So don't miss that opportunity. And thank you again, Mr. Felix, because for the first time last week we heard on CBC that you had an interview, and I was amazed about that interview, and automatically I heard that interview because last time by our Oromo community in Toronto, we were given a kind of information to send it to our member of parliament from our county. Then we all did that, and during that time there was very well compiled and organized information we have to give them, so we did that. So depending on that, we had the response from some of the member of parliaments. And from the area I live, like in East York, it was Mr. Nathaniel Erickson. I also sent that email like all others did. And he sent me a response about that, and he was so amazed and got all the necessary information. And he promised to do all the homeworks he has to do. So just immediately I got that information. I just copied the link of that interview, and I sent him that interview, that email again last week. So Karmani Odefano that our student email copy per member of parliament. So it is not only our words, but it is also the words of the Human Rights Watch. And I think it is it you, Mr. Felix, who did that interview? So thank you very much. Umar itti waan deemnu inni tokkoffaan hojii maal hojjechaa turre kan jiru Human Rights League ni barree gaddaa waan tokko sinitti himne waan hojjechaa turre isaati asitti maal hojjenne kan jedhu ibsaa isa keessatti kan hojjenne bu'aa maal buufne bu'aa maal akka buufne yookiin maal akka argamsiisne qabatamaatiin sinitti barbaadaa jechaadha. Yeroo hojii hojjetan rakkinatu jira.
rakkinni maal akka rakkina maaliif akka nu qunname rakkinni sun maalaa kan madde hojii keenyas immoo gara duubaatti akkamitti yookiin immoo hammam akka deebise isinii ibsuu barbaada. Inni guddaan inni caalaan immoo sagantaa fuulduraaf qabnudha. Sagantaa amma hojjechaa jirruu fi gara fuulduraatti maal hojjechuu qabna isa jedhu irratti xiyyeeffadhaa jechaadha. Inni sun baay'ee isin gargaara. Yeroo hojii gara hojiitti yeroo seenu barana hojii guddaa hojjenne keessaa inni tokko maal inni akkuma kanaan dura isinitti himee biyya keessaa biyya Oromiyaas haa ta'u yookiin immoo Horn of Afrikaa gaafa Afrikaa keessaa dhiittaa mirga namoomaa jiran ragaa wajjin walitti qabnee namoota beekuu qaban dhimmi keenya isaan bira yoo ga'e ilaalcha kennanii fi fooyyessuu danda'u yookiin immoo keessatti hirmaatanii waa jijjiirraa fiduu danda'u jedhutti himna turre illee kaanoo gaggabaasaa turre jechaadha. Isatti dabalatee barana kan goone liigii mirga namummaa gaafa Afrikaa akkuma kanaan irratti kaayyoo keenya keessaa inni tokkoffaan uummata waa'ee mirgaa barsiisuu. Akkuma inni jechaa turanii mirga ofii namni namaan eegu liigii mirga namummaa gaafa Afrikaa isaa ta'u Human Rights Watch yookiin immoo Amnesty International isaa ta'anii mirga namaa eeguu miti kan dhaabbatan. Kan dhaabbatanii mirga namoota beeksisuudha. Mirga abbaatu eeggata. Har'atti ammas walii haa qabu. Mirga isaa abbaatu eeggata. Yoo immoo namni mirga isaa waa'ee mirga isaa bal'ina isaa beeku ta'e ishee sana guutuufidha jechaadha dhaabbiin kan dhaabbate. Hundi isaanii keenyallee kana. Sila yeroo walgahii kana banee waan isin tokko jira. Mirga namoomaa yookiin immoo dhaaba mirga namoomaa qabaachuun nama boonsisu. Yookiin immoo hawwatameetu kan dhufe miti jechaadha. Namni dhaaba mirga namoomaa dhaabuuf hawwatu hin jiru. Dirqii yoo ta'e malee jechaadha. Maaliif karaan nuti uummanni keenya tasgabbiidhaan jiraachuu danda'u yeroo dadhabu akka isaan sun iddoo sana akka fooyya'u gochuuf dhaabbanne jecha dirqamneetu dhaabne jecha dhaabatan kanaa akka itti fudhadhaa jechuu barbaade kanaaf mirga barsiisaa jirraa jecha kanaaf Human Rights Watch Horn of Africa HRLHA education.org kan jedhu websaayitii banee waa'ee mirga namoomaa barsiisaa ture ji'a kana ji'a jaan dura jalqabnee barsiisaa jirraa jechaadha. Sunis immoo dhugaa dubbachuuf guyyaatti nama 500 oltu banaa websaayitii sanaa jechaadha. To'annoo kun jiraatee si calaqqisiisuu nan danda'a ture. Kanaaf bu'aa guddaa fidaa akka jirudha. Hamma ammaatti gara nama 10,000tu dhimma itti ba'aa jira biyya keessa websaayitii kana jechaadha. Waa'ee mirga namoomaa sanarraa maal akka barsiisnu to'annoo kun jedhame si calaqqisiisuu nan danda'a. Kun hojii guddaa jechuu barbaade. Itti aanee kan hojjechaa ture akkuma kanaan dura isinitti hime waa'ee warreen gabaasaa ture isin jeeraa isatti fuufneeraa jechaadha. Inni so'amee too jiru bu'aa maal fide achiimentii maal fide argattan yookiin immoo bu'aa maal argisiiftan seenuuttan deemaa jechaadha. Irra caalaayyuu sochiin uummata Oromoo biyya keessa jiru yeroo ammaa kana hojii nurratti baay'isee daddabaleeraa jechaadha. Hojii nurratti daddabaleeraa isarratti xiyyeeffannee jechaadha. Isarratti xiyyeeffannee maaltu ta'ee baay'een keessan warri liinkii koo keessa jirtan yookiin immoo warri websaayitii keenya seenuu dandeessan yookiin immoo imeelii keessan bira jiraatee isinii ergamurraa akkuma ilaaltanitti xalaa adda addaa barreessu irra caalaayyuu biyyoota mootummaa Itoophiyaa gargaaraniif addattiyyuu major donor governments warra jedhaman. Breaking the silence fact in Oromia human rights movement kan jedhu tokko dubbisan yoo taatanii biyyoota 5 ergamanii ture jechaadha. Ameerikaan biyya guddoo Itoophiyaa gargaartudha. Itti aanee Ingilizii UK jechaadha. Isaaniifis dhaqeera. Kanaadaaf dhaqeera. Swiidinii fi Noorweey fi erginee jechaadha biyya 5. Dhugaa dubbachuuf biyyoota kana hunda irraatii deebi'ii quubsaa arganneeraa jechaadha. Haalli uummata Oromoo irra gahaa jiru maal akka ta'e irratti hojjechuu akka danda'anii fi akka qabanis nu beeksisaniiru jechaadha. Mootummaa kanaaraa qofaatu nu beeksifne. Warri kaanii xalaadhaan, bilbilaan,
nu beeksisanii jechaadha. Kanarraa ka'eetudha kuni mootummoota wajjin haa jennu jechaadha. Dhaabbilee adda addaa NGO kan ta'anii fi yookiin immoo mootummaa jalatti kan hojjetan akka European Union Parliament jechaadha. Isaaniif xalaa barreessaa turre xalaa qofaa osoo hin ta'in wanti isin argattan yeroo yerootti kan baafnu isaan gahaa jechaadha. Akka ilaalcha keenyaatti xalaan sila Felix dubbatee EU irraa barreeffame waa'ee Oromiyaa ilaalchisee jechaadha. Qabxiilee 19 of keessaa qabu. Warri dubbifne amma sanadee yoo dubbisan. Dhuguma bi'eessumatti EU yookiin immoo Paarlaamantiin Eurooppii xalaa akkasii eenyuuf barreessee beeku, eenyurratti barreessee beeku jechaadha. Suni ta'uu barreeffamiin dura walgahii lamarratti hirmaanneera nuti. Walgahii EU waame lamarratti hirmaanneera keessi Oromootiin jechaadha. Nuti ani naqnee yookiin tasfaayee naqnee asiitiin namoota Awurooppaa jiran bakka buufnee barreessinee erginee ture jechaadha. Barreeffamni sun kan ba'e yookiin immoo ibsisaan baasan suni akka bu'uuraatti yookiin immoo akka ragaatti kan qabatan keessaa tokko hanqina jenneetu amanna yoo isaan irratti yoo hin baafne ta'e jechaadha. Kuni bu'aa guddaadha. Mootummaan Ameerikaa marsaa 3 TV'tti bahanii waa'ee Oromiyaa keessa jiru rakkina uummata Oromoo mootummaan Itoophiyaa akka dhaabu diina laatanii jechaadha. Isa wajjiniin bilbilaanis haa ta'u yeroo naani walgahii adda addaadhaaf isaan bira dhaqee waan akkasii kana ibsaa turre jechaadha. Kanaaf kun bu'aa keenya jenneetu amanamti. Hunduma isaa turutuuf akka gochiisee otoo hin ta'in keessaa qabnaa jechaadha. Kana akka bu'aa guddaa tokkotti ilaalaa jechaadha. Kanaaf irra caalaa dhaabni kuni beekumsa United Nations biratti akka qabu kanaan dura itti himaa ture jechaadha. Hojii keenya irraa ka'anii mataa isaaniitiin qoratanii kan nuu kennanidha. Special status qaba dhaabni. Kan jechuun jechaadha teessoo qabnaa jechaadha United Nations keessa. EU expertiin kan jedhamanii kan isaan baasan sun kan isaan baasan mootummaa Itoophiyaa irratti sababa malee miti ture jechaadha. Jalqabarraa kaasee gaafuma jeequmsi kun jalqabee bilbilaanis haa ta'u xalaadhaan wal quunnamaa turre jechaadha. Maqaa isaanii hin barbaachisan ta'u. Kanaaf kunis bu'aa keenyadha jechaadha. Kunis bu'aa nuti finnee turredha jechaadha. Kanas akka bu'aa keenyaatti fudhanna nuti. Ifa mana godhan seenaa. Galatoomaayi. Kanaaf kanas akka bu'aa guddaa akkasii ilaalaa jechaadha. Kana waan ta'eef waan nuti hojjetaa jirru ragaa kana fakkaata. Hammoo kanallee daangoofnee amma kana hojjechaa jirraa yookiin immoo bu'aa amma kana dhufee jechaadha. Kanaaf chaalenjii kan jedhutti deema. Gaggabaabsuun barbaada. Chaalenjii jechaan rakkina maal nu mudate rakkina maal qabdaa dhaabni kun maal qaba isa jirtan deemaa jechaadha. Baratanii uffee keessatti dubbisaa. Kan nuti irratti wannoo gooneerru mata dureen nuti irraa barsiisaa turre kana fakkaata. Mirginamoo maalidha afaan Ingiliziitiinidha afaan Oromootiinis jira kun hiikamee jechaadha. Waa'ee Universal Declaration of Human Rights seera yookiin labsii addunyaatiin kun beekuma qabnaa bu'uuradha. Achirraa waa'ee labsiilee adda addaa jiru. United Nations keessa gara 15 ta'anii jecha mootummaan Itoophiyaa 10 sana keessaa 7 mallatteesseera. Tokkoyyuu garuu hojii torba jechaadha. International Human Rights Instruments jechuudha. Sana baranii mootummaa Itoophiyaa jechuun sana beeku baay'ee barbaachisaa jechaadha. Kanaaf akka itti jiraa kun reediyoonis jira jechaadha. Kan dhaggeeffachuu dandeessu. Warra dubbisuun barbaanne hamma 15 sa'aatii 15 irratti weestii gooneerraa jechaadha. Kana wannoo gootanii dhaggeeffachuu dandeessu jira. Kuni baay'ee si barbaachisaa jechaadha.
Kanaaf rakkinni maaltu jira kan jedhu ta'e rakkina nuti qabnu yeroo hojii kana hojjennu baay'ee keenya warra keessaa jennu hubachaa jirra. Isin isa qabartan waan barbaadu rakkinni guddaan nuti qabnu humna namaati. Humna namaa jechuun maal jechaadha? Riseerchoroota baay'ee barbaadu. Riseerchoroonni sun immoo maal barbaadu jechaadha. Kan nuti hojjennu waan nuti barreessinu yeroo baay'ee kan argannu karaa mass media yookiin immoo karaa xalaa karaa intarneetii jechaadha. Sabquunnamtii adda addaatiin jechaadha. Namoota nuyi dubbifnu sana adda baafachuuf sun dirqama keenyadha. Garuu sana qofaa otoo hin ta'in namni qaamaan achitti argame hojjechuu qaba. Akkamitti dhaquu dandeessu nyaachuu dandeessu. Nuti riippoortera qabna biyya keessa. Garuu riippoorterri keenya handaan keeffamanii qabeenyaatiin yookiin maallaqaanidha jechuudha. Maallaqan qabanii bakka adda addaatti deemanii odeeffannoo fudhachuu danda'anidha. Sana gochuun dadhabuun keenya rakkina guddaa ture jechaadha. Inni lammaffaa maali? Ammas irra deebiin waa tokko gaafa 94 1994 tasfaa'ee gaazexaa urjii jedhu barreessaa ture jechaadha. Editor chief ani kan hojii gaggeessaa. Mootummoota wal ta'anii biratti nam tokkotu waraqata amma kanarratti barreesseetu uummanni Oromoo biyya Itoophiyaa keessatti rakkinarra jira. Mootummaan Itoophiyaa kana gochaa jira kan jedhu waraqata barreessee kennee namoonni fudhatanii seenu jechaadha warra sana. Keessa Oromoo rakkina uummata Oromoo rakka jiru jechaadha. Nuti kan argannee baafnaa maaluu jedhanii irra deddeebi'aa baasaa torbanii jedhanii jeessanii moo jafatu baasii tasfaa'ee. Just warri masanaaf jechaadha. Maaliif keessi uummata Oromoo biyya lafaa irratti beekamee jedhamu. Amma garuu namni 20 dhaqee Niiwoork dhaqee heedkwaartarii jechaadha Jenevaa dhaqee waa'ee uummata Oromoo sa'aatii 8 haasa'uu danda'a. Sanatti dhimma ba'aa hin jiru. Maaliif walwalloodhaaf gurraan ta'u maaliif akka ta'e laafee irra deddeebi'ee haasaa irraa sun ta'aa hin jiru sanarratti akka yaadan barbaada jechaadha. Kanaaf chaalenjii nuti qabnu yookiin rakkinni guddaan qabnu humna namaa dhabiinsadha. Humni namaa immoo kan argamuu danda'u yoo horiin jiraate qofa. Namni tolaan hojjetu jiraachuu danda'u. Gara fuulduraatti maaliif hubannoo keenya yookiin fiichar pilaaniin keenya yookiin immoo gara fuulduraatti maala saganteeffannes yeroo tansiin jiru. Itti amma qabnu kana ammas itti fufa. Barbaadni sunis itti fufa. Social movement biyya Oromiyaa keessatti erga jalqabamee dhaabatee malee itti fufuu qaba ture. Isatti nu danqee kanaaf amma itti fuuna barannaa jalqabnee jechaadha. Inni gabaasa sunis riseerchii as teenyee kompiitarratti riseerchii hojjennu itti fufa. Garuu sun gahaa miti ammas namni qaamaan achitti argamee hojjete irra bu'aa fidaa jenna. Pilaaniin keenya inni guddaan garuu Felix dubbateera dookumentoonni baay'ee jiru dhugumadha. Human Rights League of the Horn of Africa jennu kuni urgent action 230 baaseera waggaa 9 keessatti. Mee waggaa 9 keessatti ji'oota mee akka jiran waan kaalkuleetii godhaati kanaaf hira. Almost ji'aatti 2 baafnee jira jechaadha. Ji'oota meeqatu jira waggaa 9 keessa. Press release fi urgent action akkasii ba'u. Maaliif yeroo barbaada, to'achuu barbaada. Garuu nuti daddafnee baafnuu fi keessi keenya hafaa waan ta'eefidha jechaadha. Soo baasuu dandeenya. Waa'ee mirga namoomaa irratti yeroo barreessinu akka gaazexaa miti, akka gaazexaatti fudhatiidha. Ragaan achirratti ba'u qabatamaa ta'uu qaba. 199 ta'uu baannaani nuu miidhamna. Dhaabnisaallee cufamaa arginu qaba. Mootummaa yakkuu hin dandeenye sobaan jechaadha. Kanaaf keessi nuti qabnu hundumti guutuu waan ta'eef daddafnee baafnaa jechaadha. Kanaaf akkasitti sunni itti fufaa. Inni guddaan garuu dookumentoonni suni walitti cuufamanii Amnesty International amma Felix 2012 irraa kaasee gara 10 akka dookumentii baaseera. 10 turichi jechaadha. Kana hunda walitti qabnee walitti cuufnee inni guddaan bakkaan ga'uudha. Gara nuti deemna. Nuti dookumentii baafnee guunneerra jechaadha. Mana kana guuteera jechaadha dookumentii keenya. Ragaan isaanis jira kan adda addaas jira jechaadha. Kan iyyuu ragaa guddaadha. Iyyuun yookiin immoo Eurooppiyaan Yuuniyeen Paarlaamantiin kan baasanii ragaa guddaadha. Mootummaan Ameerikaa kan baasu ragaa guddaadha.
UN reporters warbaatan sun ragaa guddaa. Kanaafuma callee afannee teenyamu maaluma asirratti deemaa jira. Afannee taa'uun qabnu. Walitti cuunfinee gara deemuutti deemsisuu qabna. Kan deemsisuu moonudha. Haadha istaanaan boru. Kanaan dura silaa argannee jira beeksisu kanaan dura. Haadha istaanaan boru dhimma keenya namni nuyi kan jennee dhaggeeffachuu yookiin immoo teenyee eeguu hin qabnu. Injiban akkasii. Injiban akkasii. Dhimma keenya nuti hiikkata. Homoorkii mataa keenya yookiin hojii manaa keenya nuti hojjetata. Yoo nuti dhiibne kaaduu duuba dhufaniitu nu gargaaru jechuudha. Hin dhiibani. Rakkina keenya namni nurraa dhiibuu hin jiru nuti dhiibbata malee. Isaan kaan garuu karaa duubaa nu gargaaranii jabaadhaa jechuu danda'u afaan jecha. Kanaaf biyya alaarraa mootummaa biyya alaarraa kan eeguun mala kan nuti gochuu dandeenya. Jechuun jecha simple. Deemuu isaanii kun deemuu isaanii keessatti qabataa intellectualising keessatti qabataa hunduma keessatti qabataa jecha kan sun raawwatamaa jiru. Kan ammoo callisnee ilaaluu dandeenyu. Humna qabna ofirraa deemna uummanni Oromoo ofirraa deemsuu danda'a. Mirga isaati deemsuu qabu. Humna hin qabnu karaa seera deemuu qabna. Humnaan isaa jedhamu karaa seeraan deemuu qabna jecha. Kanaaf dokumentoonni kun cuunfamanii ija seeraatiin ilaalamanii mootummaan sun himatamuu qaba. Akkamitti akka himatu inni teenisaa gara simuu sin danda'amu gara fuulduraatti waan hojii irratti agarsiisnu ta'a jecha. Kanaaf amma uummanni Oromoo akka nuti dhaabbachuu qabu yookiin immoo kan irratti hirmaachuu qabu beekumsaan isaa ta'u qabeenyaan kan irratti jecha. Amma tasaayii silamee ture boordii akka haaraatti filanneerra jecha. Boordii haaraan filatame kuni ani hojii gaggeessaadha. Kanaan isaanitti himachuu barbaadu jecha. Boordiin anaati walitti. Kanaan isaanii fuuldura kaawwan tarbeessaa isaanii irra nuyi kan hojjechaa turre hamma kana deemneerra warri kaanis immoo asirratti hojjetaniiru mootummaan Ameerikaa yeroo isaan bira dhaqee na waamnaan yeroo isaan bira dhaqee waa'ee haala uummata Oromoo itti himu kan caalamaa isin goonaa tuntu waggaa waggaatti ibsa baasaa jirra. Dokumentiin sun nuuf ragaa mootummaan tokko mootummaa isa fakkaatu akkasaarratti yookaan ibsa akkasii baasu akka ragaatti dhimma itti bahuu dandeenya jecha. Ragaa cimaadha jecha. Kanaaf kanneen hojii hiikachuu danda'u bakka kan gaatu mula jechaadha. Kanaaf kana hunda isaan fuuldura kaa'anii fala akka isaanitti barbaadan gaafadhaa jechaadha. Fala akka itti barbaadan waliin barbaadnaa jechaadha. Kanaaf dokumentoonni kun akkasumatti dikeetti darbatamuu hin qabanii yookiin immoo afaan irra taa'uu qabnu walitti cuunfinee bakkaan ga'uuf nuti sagantaa akkasii qabnaa jechaadha. Sagantaa akkasii qabna. Sagantaa sun akkamitti akka deemu yoom akka ta'u eenyu akka deemsisu gara fuulduraatti waan isinitti himuu deema garuu isin akka irratti hirmaatan kabajaan isin affeera jechaadha. Kanuma kanaan qabadhee har'aa fi guddaa galatoomaa gaafii yoo jiraate yeroo ammaa biyya keessa waan jiru tuquu isinii barbaada gartanii uummanni keenya maasii muumentii irra jira maasii muumentii hiicamaa jira sooshaal rivoluushinii jedhama irra jira sooshaal muumentii hiicamaa jira waan sadiif keessaa qaba inni tokko sababa mootummaa uummanni tokko yookaan sooshaal muumentii keessa seenuuf jedhu sababa guddaa qabaachuu qaba sababa amansiisaa jecha uummanni Oromoo kana keessa kan gale beekee yookiin immoo akka tokkotti ta'ini waggaa meeqa erga itti dhumee booda jechaan sababa quubsaa qabu jechaan tokko kan lammaffaan erga isaan itti seenanii uummanni kun har'a qabamee jira yoomirra iyyuu yeroo ammaa kana kan rakkina guddaa nuuf ta'e uumamarraa isin gosa honoo Afrikaa isaa ta'ee fi odeeffannoo biyya keessaa argachaa hin jiru ammaa sila filis ni meera namoonni seefoonii isaanii irraa fuudhameera jechaan interneetiin qabanii hundi darbatteera jechaan kanaaf nuti karaa dandeenye sagalee isaanii ta'uudha inni lammaffaan namoonni kun sababa argatanii ofirraa faccisaa jiru dubbatachuu garuu hin danda'an carraa hin qaban karaa dubbatatan hin qaban kan dubbatatuuf uumuudhaama kan dubbachuuf qabuudha akkamitti dubbannaa fi karaa nuuf danda'ame odeeffannoo fuula isaanirraa dabarsuuf qabna jecha sagalee ta'uuf qabna jarri uummanni kun kan ta'u baanaan qaamanii uumuu isaaniiti jechaadha har'a akkuma inni jedhee
sochii kan jiru Finfinneetiin ala. Finfinnee keessallee waa dippiloomaasonni jiraachuu danda'u, waan tokko illee jiraachuu danda'a jechaadha. Garuu baadiyyaa hundi tokko jiru uummanni keenya ukkaamamee cafaqamaa jira jechaadha. Kanaaf nuti ga'uu qabna. Hundi keessan nama informaantii biyya keessaa fuutanii barbaadanii odeeffannoo baasuu qabna jechaadha. Warra as jiru kun kan godhamu jechuu dandeenya. Inni sadaffaan sooshaal muumentii keessatti liidarii. Isaantu beekaa jira. Liidarii qabu. Liidarii isaanii faana buunee hordofuu jechaadha. Kan liidarii yookiin sooshaal muumentii sana namoonni hoogganan yookaan isaan deeman yookaan isaan sagantaa baafatan yookaan isaan gaaffii gaafatan gaaffii isaanii fi deebii kennuu danda'uu qabna jechaadha. Kana yoo goone rakkin uummata Oromoo keessa yookiin biyya Itoophiyaa keessa Oromiyaa keessa deemaa jiru haaraa miti. Biyya adda addaatti kan keessa darbamedha. Kanaaf waan injifannoodhaan hin baaneef sababa tokko hin jiru. Yoo nuti dadhabaa taane dhugumadhaa wanti ta'u hin jiru. Uummanni sana cafaqamee taa'aa jechaadha. Kanaaf hundi keessan sagalee ta'a. Sagalee immoo irra caalaa warra qaban deeggara. Sagalee guddaa kan qabu warra Human Rights League of the Horn of Africa, Human Rights Watch, Amnesty odeeffannoo funaantanii saantiin jechuudha. Kanaaf guddaa galatoomaa dhaggeeffatanii fi gaaffii yoo qabaattan gabaafnee fudhannaa. Kanaatti sadarkaa keenyaa An kollegaa fi duwwaa otoo hin ta'in yaada koos akkasuma waa'ee dhaaba kanaa irrattis isin galateeffachuu barbaadeetanii dhugaa ergii guyyaan dhaabate qabee nan beekaa naftanittis akka dhaabatee waan keessa dabartanis muraas keessan baay'ee of kennitanii wanta kana asiin ga'uu keessaniif baay'een isin galateeffadha. Keessumatti nama akka obbo Gaarumaa, obbo Tasfaayee hogga boordii keessa turtanis akkasuma duraanis anammaas hojii guddaadhaan hojjettan saba Oromoodhaa fi saba Oromoo waan osoo hin ta'in ala namaa walumaa galatti jechaadha. Kanaaf ammas gara fuulduraatti warri haaraa haafilamanis akkasuma Dr. Naasir fa'aa warri kaanis Salamoonis itti jabaattanii akkuma warri kanaan dura hojjechaa turan caalaa maaliifi haalli sabi Oromoo keessa jiru yookiin immoo naannoo sana jiru baay'ee jabaachaa dhufaayaa. Keessumatti Oromiyaa keessatti biyya sana keessa Itoophiyaa keessatti hanqa'e caalaatti babbadaa deemaa jechaadha. Babbadachuun lolatu ka'aa jirru sun immoo warri jiranii aangoo qabanii dinagdee qabanii saamanii fudhatan dhiisanii gadi bu'uudhaaf akkasitti hin jiru. Kanaatiifi mirgi dhala namaa caalaatti dhiitamuudhaaf deemaa jira. Nama baay'ee dhumuuf deema. Kanaaf itti jabaachuu qabna. Nus immoo akkuma gaafatame bira dhaabachuu qabna. Horiidha. Tokko horii ennaa ta'u keessumatti immoo biyya kana keessa anis koominitii keessan ture irratti hojjechaan ture. Barabaraan inni isaan waggaa 25 har'aa kun akkas ta'e kanatti ta'edhamee si himamu har'as sarmee gargaaraa jirra. Akka fooyyessaniif mootummaa sana bira dhaabachaa jirra. Poolisiin isaanii bulchina isaaniitiif fooyyessuudhaatiif horii baay'ee kaffalaa irraa. Kanaaf fooyya'aa jira. Dimokiraataa jira. Kanumaan isaan ammas jechaa jiran jechaa. Kanaaf akkuma jedhamee baay'ee wanta isaan irraa eenyu qabnu. Haa ta'u malee tooftaa keenya immoo geeddarree akkuma asirraa obboleessi keenyatti naa jedhee graasruutiidhaa ka'uu nurreera, jalaa ka'uu nurreera. Mootummaa duwwaa miti. Mootummaan biyya kanaa weestii kanaa saba isaa hin dhagaa.
Sabisa ke Europa kara Europa lama do wani chijrani wa ko si an insani hin agaw isani hin agaw nura gawra isani hin agawcha kanafi akkam maslaye o gannati lana اللي كيسوما ريو ريفورو في كرنو وجوزا باي سغلته فردا ججت لغالوات هورا بارلاما كيس وجتني تو كون تو كوكي اكاسو دوغا بونه ايغي غبنه اننا كان جبيسنه تهمنه اواغو اورغچو دندينا ركاني موتم مارتي ايباغو دوچا Ibasi aku tadi mau masuk mal kuliah enaga karena ras nama orang ada kebuatan shalan toko kurna toko rasi si akan ada anda dewi ame wah kofi dulu baca karena atif nama garoma fa ini sahaja wanta karena project itu pilot project itu leyal kawame ojira kawol community Kenya jina asasa tahu throughout Canada dan duka wame ututa eti jira magudda ko fudu hindan anjirun kawa kana TV galatoma pekutani and I would like really to thank Felix and our Vice President Chairman for joining this human rights organization and particularly Felix for being in Oromia, around there, and reporting what's happening there. Thank you, and I hope you will continue to do that. Thank you. Galatoma, itu Galatoma. Wali ninja cuba berbatu, nanti kawal kanne kawal berlipat cuda tamne, mai mas tu kon jaju berbatu. Nama harat eme, harat fajala angkan itu jenam fajala di sana. Wara besi dufe harat luina tu ko harat sodata tu ko milanya cuy kali. Mila sa cham go harra khajaina hun dage rafu jiran dage jesa mila cham go dage ma dibo ma cham de number mila khajana chu jiraus mila khina chu jiraus si kis jen haga nu fito e na jeran haga jadi nu abang sisu hanga nama khanya fitan e na mo kam go na snet ma te nya waru hun barade gadal sa kanu rakina jinun tu ma tu hangam e hangam bine sinu fito e na hanga namni tungu e na mo mar go na hanafu please harka kaisanis lada hanga dandesan koda fudada misensa tahada dubbita na ballisa or langeha alagatti simalda laganis nuge amnis wango du kamna tumne hanga tumnude nu fil hanwan damachu barbade galatoma akka samni janku tikate sababi tudan tikate amata gada tikenyu mai machaulu kana kamfachu kam kani da wallahi kani da akatima tan bekamu Anafu namnu hundi fit dage mu kaba fit kamfachu kamna anafu kana tiada me sununtinu arra oso asirran demne wanta ko gone demu kamna galatoma duraan dursee human rights watch fi keessummoota akkasumatti immoo warra asi oromummaan isinitti dhagahamee dhuftanii nagaan dhuftanii jedhanii gaafii tokko human rights fi akkasumatti immoo uummata oromoof gaafii tokko nan qaba. Gaafii koo maalidha tokkoffaa human rights mootummaan Itoophiyaa uummata oromoo irratti genocide gahaa jira. Geessisaa jira, ajjeesaa jira, hidhaa jira, dhabamsiisaa jira. Isaan keessaa immoo tokko affeektii kan ta'e anyummaa affeektii ta'eeraa jechuudha. Biyya kana keessatti umurii kootiin waggaa 15 ta'eetii biyya mootummaan Itoophiyaa biyya na teessisu didee baqadhee biyya kaambii rifiijii keessatti waggaa 13 ta'eeraa jechuudha. Gaafa waggaa 13 kaambii rifiijii keessatti teenyu Oromoo 8,000 keessa Oromoota hedduu hiriyoonni koo hanga ammatti mana hidhaa keessatti hajiraatan haadu'an kan beekamu jiru. Even kaambii baqataa keessatti dhufee mootummaan Itoophiyaa ukkaamsaa ture. Kun human rights illee hanga tokkotti odeeffannoo qabdu jechuudha. Uummanni Oromoo gaafa yeroo sana akkas ta'u human rights
ummata Oromoo biyya yookaan immoo mootummoota biyya United Nations baqattoota mirga nama eegan sana himannaa maalii dhiheessitan jedhee yaada. Lammaffaa immoo human rights baqattoonni Oromoo akka biyya sadaffaatti deemanii akka hin jiraanne mootummaan Itoophiyaa irratti hojjechaa ture. Ammallee irratti hojjechaa jira. Kanaafuu human rights erga United Nations mirga ilma namaa erga eege ta'e maaliif uummata Oromoo rasaasaan baatee kan deemu miila isaatiin garaa isaatiin sammuu isaatiin rasaasaan rukutamee soo argu mirga namaa eegaa jedheeti riijektii godheeti gara biyyaatti ripaatriyeeshinii godhee deebisee lubbuu isaanii kan dhabame hedduutu jira. Kunis ragaa qabatamaadha. Wanta kanarratti akkamitti dhiibbaa gochuu dandeessuun jedha. Baqattoonni keenya East Afrikaa keessatti miliyoona kan lakkaa'amanii jiru. Uummanni kun akkamitti rakkoo kana keessatti baraaramuudhaaf akka danda'ani maal gochuu isinirra jira. Oromoon immoo gaafii qabu ijaan agartaniitu hubattaniitu gara qabsoo mirga keenyaa fi bilisummaatti nu ceesisu maal gochuu nurra jira. Kanarratti dhiibbaa akkamitti bakka inni jirrutti akkamitti geessisna. Kanarratti isin gaafadha ifa manaa godha irraas itti baay'ise Ijoollee sun barbaadu maaliif baqattoota ilaalchisee tura dhuguma irraa amma isaan waan tokko hubachuu qabnu akkatti hojjetamuu fi seera ittiin hojjetamuutu jira jecha nuti human rights organization human rights hojjetaa ta'u human rights haa ta'u UNHCR irratti aangoo hin qabnu. Rakkinni yoo jiraate garuu rakkinni yoo jiraate irra caalaayyuu nam tokko keessi dhugaa qabaate yoo isaan maandeetii hin kennu jedhanii yookiin immoo beekumsa kennu jedhanii interfiirii gochuu dandeenya gaafachuu jechuudha. Namni kun akka akkas ta'e ragaa ba'uuf jecha kan ta'u baanaan dhiibbaa irratti gochuu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif seeraan irra kan hojjetamaa jiru jechuudha. Yeroo baay'ee Oromoonni gara biyyaatti deemu dhugummaadha. Human rights UNHCR kan beeku qabnu mootummoota jalattidha kan hojjetu. Mootummaan keenya UNHCR oofisii UNHCR Keenyaa keessa jiru irratti aangoo qabaachaa. Kun beekamuu qaba. Kanaaf akka itti akka ilaalu. Kan nuti jechuu dandeenyu waan xiqqoodha jechuudha. Waan nuti dandeenyu. I just wanted to comment briefly that I don't know what you said, but I had a translation of what you said. And that's something else that we're working on, is looking at the abuses against Ethiopians in countries of asylum, looking at everything from threats by Ethiopian security agents against asylum seekers all the way up to kidnappings and repatriation back to Ethiopia. And we're looking at finding cases in Djibouti, Somaliland, in Kenya, in South Sudan, and in Uganda. And we're trying to focus on Kenya. And we've got many, many cases in Kenya. Now, the vast majority of the repatriations that people talk about aren't. You know, they're cases where people just sort of quietly disappeared, decided to go to Uganda or to South Africa on their own free will. But there are a number of cases we found where people were very clearly kidnapped by Ethiopian security, were mistreated in detention, and then came back a second time. But one of the things that, when we raise these issues with UNHCR, one of the things they tell us is that there's not a lot of credible information out there about this, and that they have so many individuals from the Ethiopian community, but the Oromo community in particular, who come to them and complain about security and protection concerns. And they can't differentiate between those cases that are where somebody has a high risk of kidnapping, and those cases where somebody feels they're about to be kidnapped because there's a Tigrian man on the corner who looks at them strangely. You know, there's like this whole sort of range. So one of the reasons why we're trying to do more research into this is to give UNHCR the information that they can use to give Oromos more protection in those countries, and also to help lend some credibility to some of the claims that they're hearing from the Oromo community. So if anyone has any family members, relatives who are having this sort of experience, particularly in the last, 2016, particularly since 2012, I mean, please get in touch with me, through Guruma, because the more cases we have,
the more we can document, the more we can prove this is happening, and the more responsibility UNHCR would have to protect the Oromos. Okay. So, ito sa Galindra, nama hara kapna, kana nama wajib Google sipari itu berbada, nama nanu kana hijrane, bayi kesan di begitu, nubi ya tibe na, isinimo nama tibe terjadi dari suku kamani, yo kinimo hoji satin nama di begitu itu, ini obole segenya Norway rakan tupe, obole Suleman, Umar Suleman. Kayu basis. Why umat Oromo kapso umat Oromo kasi mana kajiru mana kaya ture sirba ture bijati sagaltami tokkora kaase nana sabai kucha ham yero san ra kaase hamammat itchiche tu jira yero amma Norway jirata baay'ee isaan dinqisiifata maaliif namoota baay'eetu yeroo sana yoo urjii beektan jiraachuu dandeessu urjii jalatti baandiitu jira ture baandii suni bilisummaa baandii jedhama bilisummaa baandii keessa baandii kan uuman keessaa yookiin kan dhaaban keessaa tokko obbo Umar Arfina Shawaa jechaadha baay'ee isaanii hamma ammaatti dhimma uummata Oromootti cichanii hafanii jechaadha Bambayu channel makasa dulu bayi san dikisifata udah hagalatomani khasa ko boda stage na sathi echa sirba hitarasida sirba aur raksa sirba khalesa again today on show isara sirba miti kuni erga kanjuru kaba uguma erga gerar sara gerar samo rakina umano romo makan kan cara kesisu bayi kan nama ditulis yoga kan nama jajabes kan nama khas aja karena afi udah kalau tuh buku kelas oke Kadura tursi pada negara orang Indonesia lah. Wanti raha somo pembogaru maupun tasmai gafa fitne yuroni turre rakko samudori ke satu bersene wala kena jenne hiyan negaru asite wala ko kenang aman guddo gambar irrat gabati ammo Hujii ki ya hujii sanin le hujii wal fakata wante anis ibu makana dirat hujata ture amas ibu makana kufe biya kana jira malin dam san mat ki ya kau sini as gentani ibu makana rat jeta kana yo mat ke tawar biya la mali gay ke nama ko chudan de nama tu rama wani rama tusi wadiga ini tahu tokum afjala sabaki sabane avocado tari perbeju tentu kan afgalga sun budikan ke satu waktu masih budikan ke satu pun segala isari thane age sisu bijiju kes amba sadar sabaki na thane afan ada sina sabaki na Rakina siasa tu biar wang serti beisisu. Irgat nagun, tani terkafal. Akam itu ingat dinarabafal. Akam itu mado dinarabafal. Akam itu mado itu madawan ay. Akam itu revakin awal. Akam itu sebab biya dina awal abate umat minggir. Kena sana abarna. Dan lebih amma gabair itu karena buat tanah walga karena anis nam soal karena gabat dewa dulu hujit kena wal fakatu
dhaamsa karaa namoota keessanii isin keessaa bahanii isiniif afaan ta'anii gurra ta'anii ija ta'anii arraba keessan ta'anii isin dabarsanii cina dhaabbattanii yaadaan humnaan dandeettiin horii ogummaa qabdanii gargaartanii of gargaaruun dirqama keenya hunda waan ta'eef akka cina dhaabbattanii fala keessan barbaaddan jedha kanaan kanarratti yoo isin dhaabe xiqqoo waan keessa dabarsine sanitti isin deddeebi'ee kennini isin yaadachiisa jechuudha. Oromiyaan biyya abbaa keenyaa Oromumaan bareedaadhaan Oromiyaan biyya abbaa keenyaa Oromumaan bareedaadhaan walaasoo itti fufaa tumaa gabroomsaa sootni kufaa gabroomaa goone hafaa Oromoo beekamsoo bilisaa bakka cufaa walaasoo itti fufaa tumaa gabroomsaa sootni kufaa gabroomaa goone hafaa Oromoo beekamsoo bilisaa bakka cufaa. Duranu nadatena, duranu itibena. Wawala nemsehubi kajalile tenan, yero maitena. Gerara durujira, ajes durutira. Gerere kumne bata olumujira, kakiram sanufira matawala bumira. Bang wadana shantuma, banyak kahuruma, urumu turugotuma, ibu jom segale, toftan jom samale, tumun jom segale, wah belani gogore, bona tuai segale, ada nurumu bane, sina nurumu bane. Halaga gosimale, hari gara kogesa, jecha kapanesa, mirke nama itu rumah konjabesa, fanko itu pada homana dapat kesu, tinggal reserva bisa kena butetu, belum sama dalal jangan lupa dalate. Cari gajah, usul menjeru, halaga manusia, kawilai dati, bilai sati gajah. Luma dua apa? Ufik wajah jumpa, dina berlaju bawa dina dalam toma.